Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Dr. Obsaa. Egaa shamarri takka yeroo wal quunnamtii saalaa gootu jigsuun yookiin fedhii fixachuun faayidaa maal qabaa? Fayyaa wajjin wal qabatee barbaachisummaan isaa maali? Kan jedhuu fi akkasumas dhiirotaaf shamara takka yookaan jaalletee gammachiisuuf maal gochuu qabda? Akkamitti fedhii fichisiisuu dandeetta? Kan jedhu qabxiilee sadi qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Yoo isinitti tole like gochuun barumsa itti aanuuf hamilee naaf ta'a jecha irraa baradhaa na hojji tura. Egaa dura shamarran ni jigsu kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Dhiironni hedduun fiilmii wal quunnamtii saalaa ni ilaalu. Miidhaa isaa barumsa itti aanu irratti qabadheen dhufa. Egaa fiilmii sanii irratti shamarran yeroo fixatan yookiin yeroo gammadan waan akka bishaanii qaama saalaa shamarranii keessaa gara olii yeroo faca'u arguun mala. Egaa wanti kun dhugaadha jettanii yoo kan yaaddan ta'e dhugaadha. Shamarran climax level yookaan gammachuu ajaa'ibaa irra yookaan miira hedduu ol ka'aa irra yeroo gahan akka bishaan siriinjii yookaan marfee keessaa utaalee bahutti qaama saalaa shamarran keessaa ni baha. Fincaanii ol humnas ni qaba. Egaa dhangala'oon kun hafuura hin qabu, dhamdhamas hin qabu. Fayyaa keenya irrattis rakkoo hin fidu. Yoo dhibee wal quunnamtii saalaa wajji daddarbu qabaatte qofa dhibeef saaxilamuun mala. Kana irraa kan hafe dhangala'oon kun fayyaa qabeessaa fi rakkoo homaatu hin fidu. Wal quunnamtii saalaa irratti jigsuun shamarraniif faayidaa ni qaba kan jennee yookaan laallu ta'e faayidaa guddaa qaba. Innis dhiphina sammuu hedduu hir'isa. Maaliif yoo kan jennu ta'e shamarri takka jaallee ishee wajjin yookaan abbaa manaa ishee wajjin wal dhungattee yookaan tuttuqamtee yoo kan galtu ta'e dhukkubbii mataa, hirriba dhabuu, depression isii qabuu danda'a. Kanaafuu dhukkubbii kana hambisuuf dhangala'oon sun akka bahu godhuun faayidaa guddaa qaba. Shamarran yeroo jigsan yookiin dhangala'oo kun qaama isaanii keessaa yeroo bahu qaamni ishee riilaaks ta'a. Qaamni ishees dhukkuba ofirraa ittisuu ni danda'a. Qaamni ishee yeroo riilaaks ta'uu fi dhiphina yookaan hir'istu ta'e dhibee akka dhiibbaa dhiigaa fi dhukkubbii mataa irraa bilisa ta'uu dandeessi. Inni biraa immoo sochii dhiigaa qaama ishee keessa jiru hedduu fooyyeessa. Dhiigni ishee qaama ishee keessa aktiif ta'ee deddeemuu danda'a. Egaa dhangala'oo kana akkamitti baasuu dandeenya? Akkamitti fichisiisuu dandeenya kan jedhuuf inni dura foorii pilee jedhama. Foorii pilee jechuun wal quunnamtii saalaa dura huccuu baafatanii gara quunnamtii osoo hin seeniin siree yookaan algaa irra ciisuun wal dhungachuu, qaama wal tuttuquu, shamarran bakka sensitiif ta'e tuquu waan akka harmaa akkasuma morma jala garaa barumsa dabre irratti kan akka isiniif himee ture. Dhiiras akkasuma qaama saalaa isaa utaalanii tuquu yookaan qabuu osoo hin ta'in bakka dhiiraafis sensitiif ta'e jira. Bakka akkasiisan tuttuquu garaa irraa ta'uu mala, morma isaa jala dhungachuu ta'uu mala, bakka dhiira kakaasuu danda'u tuttuquu fi shamarranis akkasumatti tuttuqamuun hedduu barbaachisaadha. Dhangala'oon kun akka bahuuf karaan duraa inni tokkoffaan kana. Forii play stimulation hedduu qaba.
Kana keessaa tokko meentaaliidha. Dhiirri tokko wal quunnamtii saalaa dura sodaa fi dhiphina irraa bilisa ta'uu qaba. Inni lammataa tender touch jedhama. Bakka kana beekuu fi shamarran tokko tokko morma jala yeroo tuqaman qaamni na ho'ee, qaamni kiyya na hollate, morma jala yoo na dhungatu qaamni guutuun maal jedhama surna jedhee jedhu. Akkasuma dhiironnis bakka isaan gammachiisuu fi yeroo tuqaman hedduu fedhiidhaaf kaka'uu danda'anitti jiru. Shamarraniif bakka akkasii walitti himuun jaalalli keetiif bakka akkana bakka kana yoo na tuqxu hedduu natti tola, hedduu miira keessa galaa jettee jaalallee keetiif himuudha. Atis akkasuma jaalallee keetiif akkas jettee himuudhaan haasa'uun wal baruun wal quunnamtii saalaa mi'aawaa godhuu dandeessu. Inni lammaffaa immoo ispoortiidha. Kun yeroo hedduu dalagaa dhiiraati. Qaama saalaa ishee huccuu irraa baaftee yookiin uffata wajjinis ta'uu danda'a. Suuta tuquu fi rirriguu wal quunnamtii saalaaf aktiif ishee godha. Inni biraa immoo G-spot jedhama. Kuni biyya keenyatti hin baratamne, namni hedduus faayidaa isaa hin beeku. Bakka inni itti argamus namni hedduun hin beeku. Garuu shamarra ficcisiisuuf hedduu faayidaa guddaa qaba. Bakka sana akka tuqu jaallee keetiif yookaan hayyamtu tahe hedduu gammachuu ajaa'ibaa irra gahuu dandeessa. G-spot maali? Eessatti argama? Jettanii warra gaaffii dhiyeessitaniif viidiyoo kiyya kan dabarsan laaluu fi irraa baruu dandeessu. Sadaffaa fi inni dhuma poozishinii isheen filattuu fi ishee gammachiisu fayyadamuudha. Akkuma yeroo hedduu isinitti dhaamutti utaaltanii gara quunnamtii saalaa seenuun faayidaa hin qabu. Jaalletee abadan gammachiisuu hin dandeessu. Kanaafuu suuta godhuu fi jarjara hirdhisuun faayidaa guddaa qaba. Utaaltee akka ati feetetti qofa quunnamtii saalaa kan gootu yoo ta'e isheen jibbisiisuu fi isheetti toluu baatu mala. Kanaafuu akka isheetti tolu ishee hojii haasa'uu fi gaafatuun wal quunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuu dandeessu. Egaa addunyaa irratti poozishiniin namni hedduun fayyadamu 20 olitti jira. Poozishiniiwwan sanneen baratuu fi dhageeffatuun itti fayyadamuudha. Namoonni tokko tokko poozishiniin gara 100 ol jiras jedhanii, garuu amma akka intarnaashinaalaatti poozishiniin 20 ni jira. Kana hunda keessaa akka isinitti tolu itti fayyadamuun ishee gammachiisuu fi ficcisiisuun barbaachisaadha. Egaa barnoota keenya kan har'aa asitti fixnee jira. Yoo gaaffii kan qabaattan yoo ta'e koomantiirra naaf kaayuun yoo isinitti tole laayik gochuun hamilee naaf ta'a. Warri maatii nuuf hin ta'in immoo sabskiraayib gochuun warra maatii naaf taataniif galatoomaa jecha barnoota itti aanu irratti wal argina. Fayyaa argadhaa, fayyaan dhabina.